miidha yaadni waggaa kiristaanonni baay'ee isaa hin beekan. Kiristaanonni keenya akkuma warra wangeelli qaroomsinee wayitti yaadu. Qaroominni wangeela caalu addunyaa kanarra jiru. Qaroominni wangeela caalu addunyaa kanarra jiru. Maaliif addunyaan keenya qaroomu kan isheen dandeesse wangeelaan. Wangeelli qaroomina. Biyyaaf qaroomina. Dhalootaaf qaroomina. Namni wangeela fudhatee akkatti dubbatu beeka. Waan dubbatu beeka. Yoo miidhes akkatti miidhu beeka. Yoo gargaares akkatti gargaaru beeka. Maaliif wangeelli waa barsiiseera. Wangeelli waa barsiiseera. Wangeelli waan dhugaa nama barsiisa waan ta'eef. Kanaaf ayyaanni yeroo baay'ee namoonni ayyaana irratti malee wayyaa bitatu hin jaallatan. Mee namoonni ayyaana irratti wayyaa bitatu. Nice. Si eebbisu. Nama tokko duwwaadha. Namoonni ayyaana irratti wayyaa bitatu. Teettanii jedhis. Nice. Ana duwwaadha jechuudha. Namni bitatu hin jiru isaanuma nama lama duwwaa bitatee ayyaanaa wayyaa. Mee namni bitatan. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee ayyaana irra malee wayyaa bitatan. Maaliif akka ta'e gooftaan beeka. Yeroo hundumaa waan yeroo lafoon 500 bitatan yeroo ayyaanaa 1,000 isaa waliin bitatu. Namichi tokko immoo ayyaana dabarsee gaafa guyyaa lamaa 1,000 bitatan 500 dhaqee bitatee dhufa. Wal bukkee gaafa uffattan waluma qixxeedha. Waluma qixxee waan tokko waan caallu sin qabu. Namoonni gaafa ayyaanaa foon kiiloo 5 dhiqeeffatanii kiiloo 5 bitanii wallaan biyya waamutti gammadu. Gaafa ayyaanni darbu immoo guyyaa 5 qabu bulu. Yookaan torba 5 qabu isaanii bulu. Waan ayyaanichi dhufee nyaatutti fakkaata. Manni koo ka'ittoon namoonni kan isaan bo'an ayyaana waggaa irratti. Yeroo hundumaa mana koo takka hin toole maan takka ta'e qircaa fuudhuu hin dadhabe kana gochuu dadhabe kana takka ta'edha ni kan bo'an baay'eedha. Kun wallaalummaa dhaloota keenya irraa hin jirudha. Ayyaana kana ayyaaneffannu. Kiristaanni silas ayyaana baay'ee qabdu isa qabdu immoo badaan ayyaaneffattu malee. Eenteen keessumaa ayyaana baay'ee qabdu. Ayyaanni ishee qabdu fannifamuu Yesuusii wayyaa gurraacha uffachuudha. Du'ee du'aa ka'uusaa wayyaa adii uffachuudha. Kana darbee ayyaanni jiru sangaa qaluudha ayyaana miti dhiiga dhangalaa'etu jira. Addanarraa Yesuus fannoorraa du'aa du'aa sangaa gadoochisuu qaaniif salphina seexana nutti fayyadama. Inni guddaan isa miti. Yesuus fannifame jala ta'anii Kiristoos irraa baruu tulfina. Ameen jedhaagaa. Kana dhugaan isaa kana dhugaan durkaa kaate malee karaarraa nu jalaa badee dhugaatu malee amantoonni garii lafaa sa'aatii 11tti yaa'eetu waa'ee fannifamuu Yesuus kanaaf boo'ee dhimmaa isaa dhangalaasa isa waaqaaf lafa uumeessa isa araarse kanaaf dhimmaa isaa dhangalaafatee boo'a. Ammatu as keessaa namni tokko lafa dha'ee amma du'e hundi keenya naanee hoy hoy sagantaa daakutaa qabaan lama ta'u du'e sagantaa daakutaa nama dhimma isaa lafa dha'ee biyyoo ta'u du'eef sirbinee duuna inni kan keenyaa garuu du'a keenu baasuudhaan waraanamee du'e amee jaani. Haleluuyaa. Goota du'atti duunee du'a moo'ee dhiibnee nama du'aan gadi qabamee lafa dhidhiibnee boonye dadhabinni guddaan sammuu dhaloota keenya irra jira. Wangeelli kun maqaa gooftaa Yesuusiin hunda keenyaaf haa kennu.